Tolee dhaggeeffattoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan Bikoo Entertainmentidha. Rama qophii addaa qabanne isin dhiyaanneerra. Qophii addaa kanarrattis hayyoo afaanii gaaffii deebii wajjin goonu qopheeffanneerra waan ta'eef kanaafiyyuu nu hordofaa affeerraa keenya. Tolee egaa keessummaa keenya dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruudhaaf maqaa keessan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Tolee gaaffii keetiif galatamu jecha maqaan koo hayyuu afaaniyyuu miti. Dooktarii matti qabadha. Dooktarii. Namni akka keenyaa egaa addunyaarra yoo xiqqaate nama sadi na dabalatee jechuudha. Maqaan koo immoo akkuma maatii barbaaddetti fufuu dandeessa gaaffii. Tolee dhaggeeffattoota keenya akkuma amma dhageessanii hayyuu afaanii yookaan Dooktar Biqilaa jedhamu. Egaa gaaffiif deebii isaanii wajjin goonaa nu hordofaa isiniin jenna. Tolee egaa keessummaa keenya egaa gosti hojii keessanii hayyuu afaanii erga ta'e mee waa'ee gaaffii afaanii isin gaafadha. Jalqabaffaa irratti afaan maali jedha? Isa kana nu ibsaa. Gaaffii bareedaa na gaafatte. Ani egaa cimaadhaan. Dookteriidha. Qalbii namaa qalbii itti fakkaatu. Afaan maali moo maalitti gaaffii kee? Isa dura afaan baay'eetu jira. Afaan booyyee moo afaan harree moo afaan sattawaa moo afaan namaa addanaa baasa? Tolee afaan booyyee, afaan sattawaa, afaan harree yoo ta'e afaan isuma kan namaa jechuudha. Tolee gaaffii bareedaadha. Ani cimaadha gaa. Afaan isa kan namaa. Afaan namaa akkuma afaan bineensota warra kaanii ittiin nyaannaa, ittiin dhugnaa, abbaan barbaade immoo itti na laakuu danda'a. Kana afaan namaa. Tolee egaa isin gosoota afaan irratti qorannoo hojjetaniitu. Mee afaan Ingiliffaa moo afaan Amaariffaa moo afaan Sumaaliffaa moo afaan Oromiffaa irratti qorannoo gaggeessitan isin? Yeroo jettu naan galle gaaffii akkas jechuun koo gosoota afaanii isa kamirratti qorannoo gaggeessitan? Okay, naa galee. Gosa afaanii nuti afaan irratti qorannoo gaggeessine tokkoffaa afaan ilkaanii jira, afaan mangaagaa jira, afaan huba qoonqoo jira, afaan arrabaa jira, afaan laagaa jira. Isa kana keessaa nuti afaan arrabaa irratti qorannoo gaggeessina. Tolee gaashii gosoota afaanii baay'ee taristanii gosoota afaanii taristan kana keessaa immoo gosa arrabaa irratti qorannoo gaggeesseettani. Mee gosa arrabaa afaan erga ta'ee fi erga gosi arrabaa kun afaan ta'ee jiraate eenyutu itti fayyadamame? Eenyutti fayyadama? Gaaffii cimaa na gaafatte agaruu gaaffii cimsitee dhiistees ani cimaadhaan nayyuu. Eeyyutti gargaaramu? Ifama malee kan itti gargaaramullee warra shamarranii. Akkamitti waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Amma warri shamarranii kushiinaa keessaa ittoo qopheessu. Ittoo kana immoo akkuma qophaa'e yoo bilchaate hin dhamnamu waan ta'eef waan hunda namaa hodhu isaanii waan ta'eef afaan arrabaa kanatti kan himamu warra shamarranii. Darbee dhiirri iddootti dhamnamuus qaba. Warra shamarranii. Tolee warra shamarraniitu afaan arrabaa kanatti ittoo dhamdhamuudhaan fayyadama jettaniitu. Akkamitti fayyadamu isa kana? Isa dhiisan boojjitoodhaan dhamdhamu galata gaaffii kee sittaan itti darbuu dandeesse. Boojjitoodhaan dhamdhamu. Boojjitoodhaan dhamdhamu jettaniitu. Mee gaaffii sittaan itti dabarraa. Gaaffiin inni itti aanu afaan akka feetedha jedhu. Akka qorannoo gisheetti mee afaan akkamii dhuguma akka feetedha akkami? Namni isaa na dhibanan. Namni isaa sammuu qabu. Namni isaa maal ta'e? Isiniyyuu maal isin gaaffii akkasii maal fataffattanii ta'e nama gaafatu? Gaaffii fakkate akkasii afaan akka feeteen afaan lubbuun qabu. Isa dubbatu lubbuu qaba malee. Afaan inni taa'u afaan lubbuu keessa finne. Afaan hinguluuf. Afaan akka feete irratti rakkoon qabu jechuu dandeessa. Afaan. Tolee egaa afaan uummatteettu gara gaaffii sattaanutti dabarraa.
Gaafiin itti aanu akkasi dhagaan. Afaan ni ergifatama afaan Ingiliffaatiin according to isa jennudha. Maayit kan inni kun kaafaan Ingiliziiti. Afaan ni ergifatamaa? Egaa gaaffii bareedaa reefna gaafatte sirriidha. Afaan ni ergifatama. Cimaadha gaa. Baay'ee cimaadha. Dooktarii. Afaan ni ergifatamaa? Afaan ni ergifatamaa. Afaan addunyaa kana jiru keessaa kan akka uummata Oromootti afaan ergise hin agarre. Amma jecha keessummaa keessa akkoordingitu jechuudha. Jecha akkoordingitu jedhu kana Oromootti ergise. Akkamitti seeruufi akkoo beektanii dinqitu jecha akkoo dinqitu jedhurraa faranjii fudhatte. Akkoordingitu jechuudha Oromootti ergise. Akkoo dinqitu kan jedhurraa faranjii fudhatte. Faranjii fudhatte. Afaan Oromoo jechuudha. Haa ta'u ishee gara gaaffii keenya isaatti alatti dabarraa. Gaaffiin keenya kun sadhumaatidha. Afaan addunyaa kanarra meeqatu jira? Akka qorannoo guddisanitti yeroo ammaa kana afaan addunyaa kanarra meeqa jira? Afaan addunyaa kanarra meeqa jira? Ani gaabaa cimaadha sin jedheera. Garuu kana gaaffii fakkannaa qoree gaaffii wayiinsi gaafadha. Baay'inni uummata addunyaa kanarra jiranii meeqadha? Baay'inni uummata addunyaa kanarra jiranii akka ammaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Biliyoona 7 jechuudha. Biliyoona 7? Eeyyee. Deebistee bara afaan kan koof kan keetti dabalanii afaan addunyaa kanarra jirus biliyoona 7. Biliyoona 7 jira addunyaa kanarra afaan. Tole ishee. Tole egaa ishee gaaffiif deebii keenya haala kanaan kabajjee iddoo kanatti argamu keetii fi guddaa galatoomi jechaa egaa qabbii keenyatti maratti xumurreerra. Isinis waan gaaffii fataffatamaa akkasii naa dhiyeessitaniif galatooma. Atis galatoomni jechaa. Tole dhaggeeffattoota keenya amma ammaatti kan isin daawwachaa turtanii Bikoo Entertainmentidha. Egaa qophii keenya haala kanaan asuma irratti xumurreerra. Torban dhufu qophii addaa qabannee isinii dhiyaannaa. Kan isinii waliin ture Ana Gizaachoo Suraadha. Amma torban dhufutti nagaatti.